Jirtu jara keenya nagaa keessanii fayyumaa. Ilmaan Oromoo biyya addunyaa mararra jirtanii sagaleen kiyya qilleensarra sinaa ga'u. Engaddati yeroo barreen gaddaa jenna naannoo Baar Harargeetii fi Arsiitti argitee Harargee walumaa galaa fi Arsii oolaan rukute. Abbaan duulaa affeeramee deeme nama walitti qabanii namni wal ga'ee jennaan dhaqee abbaan duulaa wanni nuti dhumnee fi mana fincaanii qotadhaa yeroo akkasii beelli dhufu kana argitee oolaan buu kana qulqullina nama barbaachisa jedhee jennaaniti tokko harka baase ila jedheen mana fincaanii isiniif qonnamu Nutoo nyaannee garaan qabnu hamata 25tiin salaatu jirraa jedhe. Uduu hamata 25tiin salaatu jirraa jedheen. Galatooma. Jaartii tokkotu argitee mucaan jalaa dhukkubsatee jennaan qaalluu dhattee nama raagaa bira deemteeti. Mucaan kiyya na duraa dhukkubsataa maalan godha jette. Jennaan akka jedheeni suuraa sheexanaa mormatti kudhaama hidhii mucaan keeni fayyaa jedheen. Jennaan galtee suuraa sheexanaa barbaaddee suuraa abbaa tsaayee fuutetti te mormatti. Mucaan galgaluma kana du'ee bule. Jennaan amma Qaallichi raagii dhufeennaani mucaa kiyyaa suuraa sheexanaatti jennaanan itti de du'ee bulee halkanuma edaa jetteen. Jennaaniti menatti kenni jedheen suuraa sana yoo laalu abbaa tsaayeeti. Laa ilaaha illallah kun overdoziidha jedheen overdozi. Sheexanatti xiqqaa jenne malee sheexana guddaa akkasii jennee hedduu galatooma kabiraa. Yeroo ammaa kana keessatti mootummaan Tigree argitee agaaziin nama walitti qabanii fixu. Hiriirsanii fixaniitu boolla tokko tawwaalu. Sana Dookter Biraanuu Adaaneetu dhufee ilaaluu qaba. Akka dhuman ragaa baafachuuf. Sana booda ilaaleeti aayi dhumaniiru awwaalaa jedheeni. Jennaaniti tokko jala jiraa. Hinduuna jira jedhe. Jennaan callisii ciisi. Tigreen duutetta siin jennaan duutettaa jedhanii fayyaanis jiraanis waliin awwaalame jechuudha. Hedduu galatooma naannoo Jimmaattiti Muktaar Kadirii filamee jennaan Muktaariin waan jedhanii waamanii Abbaa Maccaatii fi abbaa Zinaab jedha abbaa obboleeyyan lamaantu jiru lakkuudha. Baay'ee nama kubalchiisu warra bebbeekamoodha. Amma Muktaarii waan jedhani namanuu argitee isinii wajjin hojjetu nu fuutaayii jedhaniin isinii wajjin hojjenna. Ayyee jennaan nama kennannaa jedhanii nama gaanuu fuudhaa jedhaniiti mucaa tokko halkan gorsaa bulanii itti ergatan. Jennaan naqee mucaa geessanii balbalarraan gaanii ennaa Muktaar mana jira. Gurbaa jedhan. Egaa akka si gorsine beenseenii jedhaniin. Jennaan yeroo inni akkas mana ol seenuudhaaf jedhe gurbaa jedhan abbaan Maccaa. Jennaaniti yaa jedhe ilaa dubbisii galtee jennaan maaltu jedhe ilaal inni kun maal inni jedhaniin afaan egaa jedhe laa ilaaha illallah dubbii balleessitee takottu deebii jennaan mucaa yeruma sana yaadatee ay inni kun immaa hudduu dhagaa jedhe amma sii galeeraa deemii hedduu galatooma yeroo biraa walitti deebinaa nagaatti naa olaa lateoo bakka jirurraa galatooma.